باكي زيرو فيها خنا فوكس ولا دي مون جبيسون برباج سارة إميريرا أدى خنان لولاني متكبوي كوي منيريرا لا فايسا فرج شورا في ديل إمريت وجينغو دمين راي لا فايسا فرج شورا بدي ماجرا بوسونا تي سورا في جميع من نكون بوسوني كوني في منيريرا ولو ما دلته أشي جاي كذي ولو ما بوسونا سون شيرين كيسا دايما جرا تو منسون دچين غبطو ان تاتم دچي تي قرا ني غرداني اتري غافي سمي تو فيرافو نياچو دوري انا نين جراتا ددان جراتا دايما جرا تو منسون بوسونا سون تو كي بوسونا اينان اكسكيوزيميتي بوغاو دبنما غما اسانو غما دي شو كنتي بوسونا ميدو ني مولتي غما ريراتي انجرو it's no fair الادريسن سانو هي حاجه ني مو اوغاچي بوكا سانو gammoji tiga dergan ummata badda gammoji ini badda gammoji ne bad namni badda da gammoji badda kesa tu manni ko nambula jiraachu baye tufa odo halam mi jeesini achi geesan uso manan jaareni dachi isari ko poiteo khabin he wali hirte isari deechu shira hamatu ummata rira radda lagame kanas guyya to ko butu fulanne ummata wachi son heddu barbaasha rai chugafi barida khafte دكتور مال خاصة تويسا فوتا مين أفتح كذا؟ ثوني غافي لما تكو ورا بيا بولشو راي ورا لما تشيسوف تكو مو ورا شيء كوتا سال اللي جدوك عمل فني بوكسي وانتا في غافين كورا بيا بولشو جوار أبي ينجبا sirna kanatti ijoollee biyya bulchaa jiru kanatti hinaafaa malee ummataa fi miti jedhan gaafii akka warra paartii isaaniitti suni namni sheekaa tokko immoo sirna abiyyi kana keessa nuti akka islaamatti mataa ol qabanne yoo isuma kana sirreeffanne hoo sirna kana sirreeffachuun hin danda'amu waliin mari'achuun hin danda'amu isin tu di demo isaan tu sini mari achu di de jalan gafi inbox itu debi isin rai ayo kalau tu mereka hinafa mali chauffeur ni miskini chauffeur ra badde sarra jima feedu so ada mangain hinala kami na jefam jechu tu abi tina fuda maafiyan wal jaarte miskiina hiitee cafa hiitee maallaqa baankii isaa keessaa hin naanneeffachuun dhaabbachuu qaba jechuutu hinaafuudha. Reefu gaafii tokko gaafatee ture murtii guutuu siniin baasa viidiyoo san. Wallahi hoggaa shiftaan makiinaa dhaabsiftu hunoo dhaabsisuuf deema itti dhukaase oosirritti hin dhooyine huno amma gubuuf deema gaazaan tuqate يعني حصل جرا لايف تاري لالن وري موتوما دروني كبن أمر موتوما كدوري مي أورال ستنر gitu دروني لا لالو جران تا لا فبوسو دنديسي هو كامنا نمني رادي سو دندا اوسو إسال لالن تريسان جيشو مالفين نمت كدندي من نجين ينموتا يرجيتي يجان نيجود شكي توري أمر برا إيدنسي كمنا أما كرا برضو ديوني رفورة راتي بوفا تورانا حدو جرا achuma cinaatti hoggaa shofeerri aboonu qaban jeeyyu nuun laallatu jedhanii asiin gara salaatee kanaas akkasuma jechuudha kun dadhabuu humna dhabuurraa osoo hin ta'in amma shiftaa kana dha'uunfaan waan waraa guddaa barbaachisuma duroonii gandara deemanii ijoollee takka takka irra dhukaasaa oolan bar ijoollee ribeelola amaaraa fi oromiyaa keessa jirtu nama tokko ajjeesuuf irra dhukaasaa oolanii akka tumaashaatitti ummata kana eeguu ni danda'an maaliif drooni waa lama hojjetti sarviilaansi and attack ni ilaalti laayiv si garsiifti waan ta'u jiru dhugaas nimu karaan gurguddaan finfinnee geessu hundi security kaameraa fi sarviilaansi drooniidhaan eeggama 24 hour waan hin torbaan dabre irra gahe qabatamaa jechuudha 24 hour laalan waa'ee kanaa dubbachuun abiyyitti hinaafuudha rabbii jaati وجين دلوا حاجة وأنا كان نبي يتني واحد دولا خا هنا فورا وصوبر وان غاري دلجني
waan nama boosu laganii way osoon aan ta'ee bakka isaanii hay nama jeesanitti ni naafa maafiyaa dhibbaatii sama jaaranitti ni naafa ummata miliyoonaan buqqa'u kana aan buqqisuu dhabeeyyeeti ni naafa jiran sanii miti ankalee isaas ijoollummaan qabsoo dara seeni osoon siyaasaa bitaa mirgaan beekin roorroo qeenna dhufteetu abbaa qeerrootiif qarree dhageeffataa jirtan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Yoo kun asitti haga humna isaatiin kamana manaaj godhaa jiru akkuma inni hubaan dooktarii keessaan kan biyya chaayinatti waggaa 27 barate Haila Sillaasee as dhaabbatuuf faarsa jedhanii asumaan promoot godhanna. Dooktarummaan xiyya Jawaariin birallee naageetti alhamdulillah. Galatoomaa ulfaadhaa namoonni as jirtan hundi keessanuu galatoomaa asumaan manni kun mana abbaa qeerroof qarreetti mana dhuunfatii miti waan ta'eef hundi keessan fooloo godhaa warri kanaa gariitu miskiinni akka kennaa namoonni waan beekne kun abraddiin dura carraa kennaa hin dheeresina daawwaa keessachi seentanii jechumaa fi namoota baay'ee jala kana Jawaariin gaafii gaafachuu barbaada. Daqiiqaa lama qabdanii jechuudha akka namni waliin ifannee fi daqiiqaa lama keessatti Abu Sabraddiin waan gaafachuu barbaadan waan itti dhaammachuu barbaadan Jawaaritti haasa'uu dandeettu gaafachuu dandeettu galatoomaa ulfaadha. Tole obboleeyyan kiyya kana dura jiran dura na dabarsitee gaafii kiyya kan dhiyeessuuf galatoomi carraa naa kennuu keetii fi akkasumas salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu haaji jechaani. Ijoollee daangaa egaa gammoojjii sootii waa'ee daangaatii hojii wal qabatu kan inni gaafachuu barbaadu. Daangaa keessattuu baabbilee irraa mi'eessoo hordoddeen lafti naannoo Oromiyaa keessa jiru aanaa mi'eessoo irra jiratti hordoddee gaafa mi'eessoo jala jirtutti magaaluma Oromiyaa daangaan kun yeroo hedduu itti beellamaa ture itti haasawamaa ture ammallee saamii lammaffaa Hukumatti Itoophiyaa keessatti gareen waan social media irra dhiyeenya kana waan deemaa jiru akkuma yaadatti kan nuti barbaadeeti wanni Somaaliyaa keessatti eegaa turre san Itoophiyaa keessatti dhugumanii jira. Wanti kun gochoonni kanaa kun amantii fi saba amantiidhaan walitti hin buusuu fi kanarratti illee akka yaada nu kan nuti barbaada. Sadaffaa ammoo dhuguma Orro itti fufi. Warri carraa kana nuu kennitanillee asirratti argamu feetii hedduu itti gammadee jira. Waan kana yeroo hedduu dura yaadaa turre akka ati asirra dhuftu sagaleen uummataa guddaan as gubbaa jira. Gaafii afuriin qaba. Tokkoffaa waan ideoloojii qabsoo Oromoo keessa jiru kana ilaallata. Akkuma beekamu ideoloojiin lamaa tokko yeroo hedduu hayyoota kennallee gargar baasee jira jedheeti ani yaadu. Tokko waan Itoophiyaa Dimokiraatimsinaa jedhuu fi akkasuma warra biyya walaba taate ijaaranna Oromiyaa jedhu jidduutti wanni kun ideoloojiin kun haga yoom nama walii osoo deemu osoo kiliiris hin taane osoo waliis hin cabsine akkanatti goolii dhumaarra yoo geenne qabsoo uummata kanaa cabsaa jira yeroo hedduu. Wanti kun yoom hiikkata. Tokko namoota Itoophiyaa Dimokiraatimsinee sabab sablammii taatu ijaarra jedhu keessaa atillee nama hangafa. Warri akkasuma biyya walaba taate ijaarannaa lakki Itoophiyaa dadhabne jaarraa abbaa gadaa irraa kaasee uummanni kun mata dimokiraasiin galuu fi miti jedhee warri akkasitti qaban warra lakkoofsaan dhibbaa ta'ee miti jechuudha. Waan kanarra cinnaan takkaa gatteettanii akka hayyoota uummanni kun qabuutti akka warra ideoloojii walabummaatiin deemuutii fi warra dimokiraasii Itoophiyaatiin deemuutti mari'attanii beektu yoo mari'anne hoomaaf kana naa deebista. Isa lammataa ijoollee amma bosona jirtu tana tamakalee yeroo qabsoo master pilaanii qabsoo qeerroo atillee hoogganaa turte harki wayyamni keessattuu yeroo isin mana hidhaa seentan Hacaaluun ajjeefame gara bosonaatti ijoolleen kun hedduun isaanii harka kanarraa booda jechuudha. Irra guddaan isaanii bosona kana seenan ilaalcha ati ijoollee tanaaf qabdu deeggarsi ati isaaniif gootu hoo jira maal? Ijoollee tana itti amananii rakkoon kenna qawwee malee furamu jedhanii itti jiranii
akkasumas dogoggora isaan qabanis yoo jiraate gorsaa jabina isaan qaban jabeessaa wanni ati qarqaraa jirtu jira waan jedhu ka itti aanu ammootu hoogganaa qabsoo qeerroolee jechuun ni dandeenya hoogganaa OPDO duraanii obbo Lammaa Magarsaa irratti waan dubbate qabda gaafa inni aangoo dabarsee Abiyyiif kennu. Tana dabarsee kenninaan carraan siyaasa isaa asirratti dhumata jettee jirta. Akkuma jette isaan siyaasni carraan isaa dhumatee cal'ise moo Lammaan rakkoo biyya kanarratti uummata kanarratti deemaa jiru kana arguu dadhabee hagammaa waan tokko osoo hin dubbanne taa'amu. Waan inni karaa garaa jalaatiin hojjetutu jira. Waan jedhu isin lammataa akka yaadaatis si kaasu TikTok kanarratti dhaloota hedduutu asirra jira argaa jirta. Ijoollee beekamtii hedduu qabanitu asirrallee jira argaa jirta. Dhaloonni kun siyaasaafis ta'u hawaasummaadhaaf namoota akka kan keetii kanarraa leenjii isaan barbaachisa jedhee yaada. Waan hin taane irratti yeroo isaanii warri dabarsan lakkoofsa hagana jedhamee himamuu miti. Dhaloota kanaaf akka nama waan hedduu hubatee waan hedduu qabee deemuunitti guyyaa tokkos taatu sa'a tokkos taatu osoo waqtii nuu kennite bifa leenjiitiin miidiyaa kanarratti dhaloonni kun akka tartiiba tokkotti deebi'ee gara tokko luucca'ee hawaasummaa irratti barnoota irratti yeroo isaanii fi barnoota isaanii irratti waan hedduu irratti akka dabarsanii fi akka leenjii nuu kennitu kan akka yaadaa fi gaafii itti si dhiyeessa fixadhee jira. Galatooma. Rakkoon daangaa sun yeroo dheeraatu dangalataa dhufe. Dangalataa dhufee referendamii goone jedhanii halata qaba referendamii isaanii beekna. San booda bara qabsoo qeerroo kana ittiin dhaamsine jedhanii uummata wal fichisiisan. So sagantaa karoora lama tarsiimoo steeppii lamaatiin itti seenne waan san dhugaatti deemu. Tokko kayoo gabaabaa nagaa buusuu lola dhaabsisuu fi nagaa buusuu. Sadaffaa furmaata waaraa jechuunis daangaan bifa ifa ta'een akka sararamu. Sadaffaa immoo hawaasni kun